Fiji. Amma usailaa tante usailaa jechuun daa'ima. Amma akkanatti laasee dadhabee akkanatti ilaalutti wallaahi watallaahi wabillaahi zariin dhiiraa si moggaan baatu. Kanatti na dhandhamte dhiirri maalirraa fuudha ka okay kanatti waan hunda fixatte dhiirri maalirraa fuudha. Gaafni namummaarraa ba'e gaafa kamii beektaa? Jaalala keessatti gaafa naaf si wal bira dhufnirraa. Ati jaalalatiiyyaa yaabsan akkammaa anaatti miti. Sekondi takkatti naaf lakkoofne qadrii naaf hin keenye. Silaa hoggi keessuma miskinummaa xiyyeeffatee barrisaa fiigaa dhufte takka naa qammasiiftee achi deebite obboleettii. Gaafa sanii qalbii tabalisa. Laa dhaggeeffatu gaa. Wanta naaniin qalbisitti cabee jira bakka sanatti. Zarii dhiiraa hamma takka yoo dhiirti taakkuu takka woon naaf rabbiin waliin dhiifnu. Naa waraaba waan jechaa jiru kana. Dubartii takka milkooyte hin agarre taa dhiire jaalalaan maraachitee osoo hin qammasin adda baan. Gandatti hafte malee. Ati amma yoo qammaste naaf dhiiste jechuudha. Eesh akkam taatamee yoo na qammaste. Maaluma si qimshaan kun yaa Rabbi. Yoo na qammaste akkam ta'udha. Ati yeroo dhaggeeffadhu Muhammad Bayaan ani yeroo meeqa si gaafadhe way qalbii na cabdee jirta way aariidha na baartee jirta way akkana akkas yeroo hunda si gaafadhe garuu lakki naan jetta baqa. Egaa afaan siin jedha gaa'uun har'a wallaahi nama kumaaf dhibba namarratti har'a baasee sitti bari miilkata illee siime guyyaan akkaan si abaare keessa akkaan rabbitti sitti ol kenne keessa guyyaa imimmaa roobisaan kasirraa buuse san. Wallahi guyyaa san ugan video isa ayyaana dolar hawati zarin ira sibiran batu ndi wallahi billah baguma ati okay ati ira jetti abarte mi ati yo atumanu bago fina barin yo ati jirate no maga irri barana rafagatus እሺ Muhammad Bayaan ስታደቢው Jaran never listened. Sitadebiu maaliif ani intala durbaati ani gana daa'iman qabu. Afaan naaf akka ballu malee nuti lamaanuu keessa keenya fayyaan qabu. Muhammad Bayaan kottas deebiti dubbadhu. Ani gana intala durbaati gana ilmoon qabu. Namni tokko illee ka ilmoo qabullee bare rakkoo miti bare waa baaramellee ilmoo. Ati bara hanga feete dhaggeeffadhu anamma ilmoo babaadhu ni sabbara bara ati bar zariin dhiiraa sitti baatuun siin jedhee bara moggaa kan. Ishi walaafuun amma. Wal fuudhuudha moo wal qammasuudha jettee ati amma. Sidee fardus jaartii xiyya guddoodha miti hajji. Turaaru. Maal ta'u jirta taayika. Asa guyyuma tokko dhala qammaste fayyee maraafis maraadha. Kottume boolettan seeqa wallaa mana sireetan qaba. Bilaa mee akkana hin fayyine agarta. Mee wallaahi jedhe. Wallaahi wa bilaa. Ni fayyitaan. Muhammad Bayaan gee manatti ergi kana mana taphachiisu jira naa taphachiisani. Inta malee akkarmatti saappoortii asii godhani malee. Abaaboo yoo dandeesse adabi ishee lubbuu.
Karmatti mee saappoortii goggodhaa boodha qaadhaa hojii jira. Wayini himsiisa walla billaa. Maaliin Miseenjara godhate? keessa gadi qabdeen argisiiftu uummata irratti nu argisiiftaa dabbiitii gammas. Messenjeri keessa maaltu jira? No, no, no. Wallahi billah ummata nama kumaaf 500 na jala jira. Yoon si adabe miseenjara gadi qabdeeti laala miseenjara kanatti gadi qabdee silkii lama qabdaa nama wajji haasawaa jirtu kanatti takka takkaan na argisiiftu. Adabbiin takkitti tarabicha. Okay? Yes. Namummaan hojinaas hin qabu. Nama wajji haasawaa ammallee lammaffaa ambargaa booni afaanin wanni nama sinjatuun qalbii sitti hin fakkaatin booni. Wallahi wallahi watallaahi dhaggeeffadhu. Nama kumaaf 600 jala jaraa miti atan mallee qalbiidha golaa jirta. Waa'ee si abaaruu sana. Guyyaa miilikkata yoo yaadatte imaamaa asiin deddeebisee imimmaan buusaa bu'aa harka kanatti qabeenya haasaa sirraa buusa takka inni yaadatta mire. Nama 12,000 nama 15,000 jiran isaa Facebook irratti. Ergan laayifii sanirraa bahee boodaan harka lafatti dhaggeeffadhu. Ergan laayifii san cifee irraa bahee boodaan harka lafatti qabee miyyoo isiin jedha milikkata illee ni yaadadha. Sheerrii waantu dhufee dhiisi waan akkana naan jedhee malee sagaleetti jedhagee akkanatti qabeedha. Maal jechaa turte? Ergan laayifii ergan nakaa buusee laayifii irraa bahee boodaan amma iccitii tan amman baase wallaa akkana qabeetan harkadhaa miyyoo yoon dhugumaan onni irraa si jaaladhe siif jecha maqaa si dura maqaa ustaadaa kabajaa fi ulfinaatiin qaba yoo kadhumaan siif jecha kanin dhugumaan jaalalateetii maraadhu taate bismillahirrahmanirrahiim onni na cabsite zariin dhiiraa moggaateen bahin namma waa'ee bultiidhaa sitti hasaasu yoo akka tasaa rabbi walitti isin fidellee wal bira isin hin teessisin imma zariin miyyoo ati waan dubartoonni bultii jaarratte san siin argisiisin siin jedhee tan akkana si godhee harkatti qabadhu guyyaa takkitti tana qofaan hin si abaare wallaahi. Bultii dhumaan na abaarte jechuudha. Wallaahi garumaan hin si abaare mas'oonni irraa. Maaliif jennaani waa hedduun namiiti jaalala tana beektaa ni beektaa miti hoggansi faarsullee mimmaan buusaatiin yeroo san keessatti si faarse. Waa meeqa siin jedhee si barsiisee ammallee si haa jibbisiisu nama bultiif sitti ammallee akkanumaan ture ilaa yoo qiyaamalette. Ammallee akkanumaan ture. Jannata keessatti oneerumuu yaani yoo duniyaa irratti dhabame kaan. Bar jannata baantaa jannata keessatti namni duniyaa irra jaalalaan nama gubee jannata keessatti eenyu fuudha. Me wala jedhin beekanii. Nama gubdee dhufte yan yaawwa. Ni beekanii warri jannataa. Ni beekanii warri jannata keessa jiran. Haaya akka ati dubartii jaalaan addunyaa irratti nama gubdee ta'uu akkamitti hin bahin. Shaatan madhiifama yoo naaf goote maal rakkoo qabash akkamiin taa'u. Wallaahi wa billaahi wa tallaahi qasaman billaahi hamman akkanatti seetu qee laaluu dhiifama siifun. Irrabba. Yaa waama. Wayyaa rabbi kiyyaa qauma ta'a maaluma jedhanii. Jimaan naa dhufe maaliif hin ciisaa si gogee hir'inu naa deebi'u qabee qabatu sun laalu mana dhufe. Eessa dhufe? Eessa bane? Eessa? Wallaahi siif himee jira. Time family. Oomati jaalalaa laalte hunda isaanii gidduu
Maal gooteen? Yoo akka rabbi carraas dabachee gara Finfinnee si bitu taate Finfinneetti mana siree tokko nu qabee garsiisu maddaa kootu. Haraamni hin jiru obboleetti xiyya qaalii. Maaliif jennaan duraanuu nafaa fayyadu tokko sirraa qaba waan ta'eef akkas zina seen dalayne. Laalu bira qabu. Amma qabamu hin deemamu nyaata nyaadde nagaan turu oke. Ribarra deema. Hin deemin. Maali qabamu hin Abaarsa na deema. abaarte kana naaf dhiistu malee maaliif deemta? Na abaarte si abaare jechuu jirta bara. Deema narraa qabda lubbuuti yoone diri. Magaala jaalala walku bakabne. Asii deemu beektu asii beekna beekta marii nara kirte. Kaniinaan jalaatu araaraan nareessa kaniinaan jibbuutu. Gadi seentu suma jalaan seenaa. Bismillahirrahmanirrahim. Maali boo boleesso. Maali jireenyi akkanaa subhaanallah. Oomiyyoota akka rabbi oomiyyi du'aa inaa godha oomiyyoota akka rabbi shaamne keessa jedhama. Awa olumaan siyaadee oomiyyooti. Diinii fi duniyaa akhiratti Biyyoota miti yaana na abaarte. Tanin du'aa yoo tanin onni irraa akka malee jaaladhu kabaji. Ishiin sinis hin beekne waan ta'eef du'aa inaa jedhaa wallah. Siistuu tiyya jabduu tiyya ruuhii tiyya. Tayaar tiyya feene tayaaddoo tiyya feene eenyu ishiin hambaan beektaa laalee ja'aniin rabbis bakka ati jirtutti sitti haa tolu wallah. Obboleettii kanaa qabaachuun guyyaa. Maqaa laaleetiin kan na abaarte sanarraa hiikayye. Family double ነው እኮ Ansi malee qabu yaa takkitee yaa bareedduuti yaa. Nan duba sibira ga'uudha waati kumaa tafe. Rafoobsuun yaa. Ayo, mana bayi juga, itu cari. Naga macam mana? Adik. ወይዬ Ya salam, ya salam, ya salam. Ya jiwa dunia, ya dunia gadi jalo. Maje jalan yo. Ani isaan duruban okay amma ni isaan laalu jalqabe ani beeku kolfu ምናምን jedhu Bismillahirrahmanirrahim. ababu mai irra Alhamdulillah. Ya. ya Ansi siri mebaran. mallafin Akanan gati kabar dari anti jadi di gati kabar itu mana? Watak kawal guru hinde ande siapa par?
subscribe sir. Oh mamit.